Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Booleetti sosochiin qusannaa hawaasa aanaa Gooroo baankii Siinqee waliin ta'uun gaggeeffame. Sagantaa sosochii kana irrattis qaamolee olaanoo magaalaa kutaa magaalaa Boolee aanaa Gooroo akkasumas qaamoleen hawaasa garaagaraa hirmaataniiru. Namni dinagdeen guddachuu kan danda'u yoo aadaa qusannaa isaa gabbifateedha kan jedhan bulchaan bulchiinsa aanaa Gooroo obbo Nugusee Kabbadaa aadaa kana cimsuuf akka aanichaatti hojjetamaa jiraachuu himan. Egaa barbaachisummaan qusannaa hawaasaa akkuma beekamu sabni tokko dinagdeedhaan ce'uu kan danda'u yoo qusate qofa. Aadaan qusannaa hawaasa keenya bira jiru daran yoo dabale aadaan qusannaa kun ida'amni isaa dinagdee hawaasa kanaa dinagdee biyyattii kanaa ceesuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf hawaasni keenya qusatee gara investimantiitti akka ce'u hawaasni keenya qusatee of nyaatan akka of danda'u akka hojii keessatti akka waa hundaaniyyuu biyya kana keessatti gahee shoora olaanaa akka baachuu danda'u gochuu keessatti baay'ee olaantummaa guddaa qaba jenneeti kanatti barbaachisummaa isaa amanneeti guyyaa irraa kana sochii qusannaa hawaasaa tana dura hawaasa keenya wajjin bal'inaan taasisaa turre amma immoo iddoo tokkotti immoo walitti qabnee sadarkaa aanaatti gibbii kana keessatti warra baankii Siinqee wajjin hin taane hojiin kun akka hojjetamu hawaasni akka beeku akka bareetoo aadaa qusannaa kana daran akka dabalu gochuudhaaf hojii hojjetamaati jirudha. Hojiin sosochii qusannaa hawaasa jajjabeessuu kunis caalaatti kan itti fufu ta'uu himanii hawaasni hundi waan hojjetee argaturraa qusachuu akka qabus dhaamaniiru. Inisheetiiviiwwan garaagaraa hawaasa keenya akka fayyadamaa ta'u humna walootiin gochuudhaaf yaallee jirra badhaadhina namaatiitiin gochuudhaaf yaallee jirra wanti gurguddaan hojjetamee jira. Qaamni achi keessatti hirmaate kun hundi hawaasni keenya hojjetee bulu hundi waan hojjeturraa waan argaturraa akkaataa mootummaan keenya kallattii kaasanaan parsantii 35 jennu sana hundi qusachuu danda'u qabaadha. Jiraattonni aanichaas yaada Adaamaa Broadcasting Serviisiif kennaniin baankiin Siinqee utubaa jireenya keenyaa waan ta'eef filannee qusachuu eegalle jedhan. Baankiin Siinqee nuuf utubaa jireenya keenyaati. Yeroo akka nuti illee yeroo maallaqaan gadi bu'uu barbaannu nu liqeessanii akka nuti jajjabaannuuf nu jajjabeessaa jiru. Baay'ee isaan galateeffannaa utubaa biyya keenya kan ta'e sa'a kanatti maallaqa hojii dhabbootaaf maallaqa liqeessanii akka namni hin teenye akka namni hojjetu hojjaa kan jiru baankii kana baankii uummataa baankii baay'ee jaalannu baankii dugda keenya kuni baay'ee jaalanna nuti itti nuufufaa jabaadhaa jennaan. Akkuma beekamu utubaa dinagdee biyya keenyaati. Baankiin Siinqee keessumattuu dubartootaaf dargaggootaaf baankii baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas dargaggoonnis dubartoonnis asirraa ka'umsa yeroo baay'ee dubartoonni aanaa keenya kana keessatti dubartoonni maallaqa 25,000 irraa ka'anii waliin gurmaa'uudhaan fuudhanii yeroo baay'ee namoonni ittiin haala jireenya isaanii mijeeffatanii amma immoo ituu jedhu guddataa fi dhufe aga gara miliyoona 2 immoo dargaggootaaf iyyuu liqeessaa jira jechuudha. Kanuma asitti fudhatanii ittiin inisheetiivii garaagaraa keessa galanii ijoolleen ittiin guddachaa jiru.